السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو المان أرمو هربتو تبيتكيا مرتكي سنو بكا جرتن نجيني في رحمة ربي اسم الرحاترات. أنا دلتين كيسا ربي في جتان اسم زالت كان نجبس كان نزالتس إيجاكم وبيكا ودركا بنيجر وجر رمضان كنستقول فاتار جيني كيسا دركن اللي نوفين يوم كدباني waatu kudubachu namma ta'e kan hin dogongoriin hin jiru yeroo kaan akkasitti jirtu akkanatti jirtu inni yeroo kaaniif inni yeroo amma baatiin isaa tokkooti miti ji'a ramadaanaa kana osoo hawuu kan gara akiraa deemee jira nuyi garuu afiyaa qabnu rabbii har'aan nu ga'ee soomaa jira rabbiin soomani keenya nurraa haqeebalu jiini kun ji'a ramadaa waan ta'eedhaaf waan balleessini maratti yaa rabbati badii keenya keessa dogongoree keenya kanarra nuuf darbe jennee du'aa ikunu eegana rabbiin jallisee umma jallataadha so nama sana wajjin jallattanii khairii qabdanirraa nama sana qooduun faayidaa hin qabu jechuudha namni sun ofii jallatee ofiif shayxaana 99 baateeti gara keessan kan dhufu jechuudha isinii galee kanaafuu isa akkasiif deebii hin kenninaa isiniin jechuun barbaada kan rabbiin ganama jallisee uume jallatee gara qabrii yeroo deemu lafaan qabrii taa'ee nama rabsaamtee ammayyuu ammallee gaafa deemu kana zaabaati jechuudha so nama sana waa tokko jettanii khairii keessan irraan qoodii fi naasiniin jechuudhaa fi tuffadhaati bira darbaa namni oromoon safuu qaba waan dubbatullee miizana qaba jechuudha isinii galee kan maal jedhama tarati wayii tokko haadha laaliin telefoonii jedha oromoo yeroo mammaa isinii galee akkatti haati guddiste waan ta'eef ittiin faradamu kanaafuu isin of qusan kanaafuu namoota baay'eetu osoo ji'a kana arguudhaaf hawwuu lubbuudhaan addunyaa kanarraa deemeetu jira isiniin jechuudhaa fi nuyi garuu qaqqabannee soomachaa jira kanaafuu guyyaa 30 maaliyyuu miti guyyaa 30 of qabdanii yoo du'aa godhattan rakkoon qabu nuyi waan hedduu keessa galleeti waan sun nuuf fayyadu nuyi amma osuma walitti deebineeyyuu haasaan keenya fudhatama yoo qabaate hawaasaaf yoo bu'aa qabaate qofadha malee kan walitti deebinee waan haasofnu akka kana duraa nama arrabsuun nama xiqqeessuun nurraa hin eegamu jechuudha hundi keenyayyuu sakaleessa har'a fooyya'uu qabna maaliif namni tokko hin dogongoree bakka dogongora isaa sanatti nafu sanarraa immoo of deebisee sirratti argaa oromoo koo rabbiif jechaan isin jaalladha ramadaanaan booddee walitti deebinaa yoo walitti deebinellee kan uummata hawaasa keenya rifachiisu osoo hin taane haasa'ama giddu galeessaa kan uummata keenya tokkoomsu irratti haasofna amma rabbiin nu beeksise jechuudha so kanaafuu gaammoo kishinan jira kana jala yaada keessanii qooduu hin danda'u fuxuur maarana biratti faxartu hedduun isin jaalladha yeroo gaarii naaf qabaadha yuutuubii kiyyallee akka hin dagenne subscribe godhaa ijoollee oromoo wal guddisuu irratti darajaan keessan xiqqoo gadaanaa ta'ee jira wal guddisuu hin barree mogolee wal'aboo maqaa wal balleessuudhaan tokkoffaa taanee jirra amala akkasii dhiisnee please jabaa ofii jabeeffachuun amala nuttaa ta'u aadaa keenya kanaafuu wal tokko jechuu dandeessu rooliivii waraabdan akkuma isiniin jedhe kana yaa barreeffamaan ibsachuu yamma osoo nama tokko hin arrabsiin hawaasa oromoodhaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha jechuudha rabbiin hunda keenya yoo haa qajeelchuu ani isin hadiisa isinii himaa jiru ani isin amma akka keessaniitiiti garuu jiini kun anaaf baay'ee bakka akka kiyyaatti maal jedhee isinii himuu danda'a so inshallah yeroo kaanii walitti deebina yoo walitti deebinellee haasaan keenya akka duraa ta'uu dhiisuu ni mala yeroon isiniin jedhu nama arrabsuun gaarii miti har'a jiraanna malee boru jiraachuu keenya hin beeku namaan osoo jecha ulfaataa tokko jennu achumaa yoo rabbiin qadaan keenya dhuftee gara akiraa deemne rakkisaadha ijoollee koo so kanaafuu of qusachuutu barbaachisaadha miira keessa hin galiinaa isin jechuudhaafi walillee hin arrabsina inni ofiif rabbiin abaaree jallatee nama arrabsaa oolu kiyyaa tinitee isinii himaan jiru garuu hamman hubadhee hamman sirradheerraammoo namni tokko osoo akka kiyyatee hedduun gammada maaliif anis nirra beekee yookiin immoo sinirra sirradheen miti anis namuma akka keessaniin ture garuu namni yaadaan wal adda isinii galee so kanaafuu miidiyaa kana keessa sabaraatii xiqqoo ishee ilaalaatii booddee irratti foftuu isiniin jechuudhaaf
jiini kun ji'a ulfaataadha, ji'a kabajamaadha. Osuma kan miira keessa galtaniyyuu gadi baatanii sababa siyaasaatti hin jechuudhaan qabdan. Garuu nama keenyaaf sagalee taanaa, hawaasa keenyaaf sagalee taanaa, uummata Oromoo sappoorti goona yoo jettan haasaan keessan osoo arraba tokko keessan buusin yaada keessan dabarfachuudhaan qabdan. Yoommoo miira keessa galtanii nama arrabsuu ta'e yaada keessan barreeffamaan ibsachuudhaan qabdan. Yoo akkana ta'e malee